waggoota dhiyoo as jijjiirama magaalaa Finfinnee keessatti mul'ate keessattuu gama Misooma Kooridariitiin hawwattummaa Finfinnee dabalee ilaalchisuun turtii gabaabduu taasisuuf namoota biyya Hambaa waggoota dheeraaf jiraachaa turan amma garuu Finfinnee dhufan affeerradheen jira. Nu duukaa bu'aa. Maqaan koo Hailee Jifaaraa jedhama. Anan dhufee kaaba Ameerikaa waggaa 14 jiraadheen biyya kanatti deebi'e. Maqaan koo Badhaatu Caalchisaan jedhama. Ani biyya Dubaay keessan ture. Hailee fi Badhaatuun osoo biyya Hambaattiin imaliin dura haala Finfinneen keessa turte akkasiin yaadatu. Yeroon biyya kanaa bahu baay'ee tokko haalli karaa isaa baay'ee dhiphaa ture. Haalli qulqullina isaa tokko baay'ee nama jibbisiisaa. Magaalli kun foolii qabdii namni magaala kana dhufe yeroo baay'ee qofaan galeetti kan deebi'u baadiyyaas dhufe magaalli ishii hedduu tokko namatti hin tolu ture. Innaan asii deemus ta'ee wanti nuti tiraafikiin karaarraallee baay'ee nama miijatu tiraanspoortiin nuti akka garaan argattu baatullee karaadhumaan akka garaatti hin galtu. Har'a garuu jedhan jijjiiramni magaalichatti mul'ate amanuuf kan ulfaatu akkasumas magaalaa biyyoota gurguddatanii ol akka hawwattuu taate dhugaa ba'u. Amma hoggaan argu amanuu hin dandeenye magaala Finfinneetti moo kun eessa jedheetan baay'ee tokko na ajaa'ibe. Magaalaan ani dhufe deembariin hoggaan wal cinaa qabu qulqullinni ishii yoo laalu haalli bareedinni ishii baay'ee magaalaa Ameerikaa jechuun biyya guddoo addunyaa kanaati. Isaa ol hedduu tokko bareeddeen argee baay'ee tokkoon itti gammadee ittan boonee gaafan isaa argu innaa achi deebi'ee yoomanii odeessa jedheen faranjoota waliin hojjennu yeroo isaan biyyi keessan akka hiyyeessaa waan nyaattanuu qabdan gisee nuun jedhan itti agarsiisudha. Footoo hedduu ka'ee viidiyoo hedduu waraabee amman achi deebi'utti muddamaa hin jira. Finfinneen baay'ee jijjiiramee tan arge. Andanas paarkii akkas deemeera, Adawaallee deemee ilaaleera. Oddoon deemee ilaale baay'ee kan namatti toludha. Dhugaan dubbachuuf Finfinnee fi Dubaayyuu wal gituu hin danda'an akkam jedhutti qilleensa isaas taanaan daandiin isaas taanaan hedduu namatti tola. Hanqinni kaleessa jiru hunduu Finfinnee keessatti garaagarummaa addaa ta'e argame. Biyyi keenya jijjiiramee arguu kootti dhugaan itti baay'ee na gammachiise. Hanqinoota muraasa magaalichatti taajjabanii fi sirrachuu qabanis akkas jechuun yaada isaanii ibsatu. Amma magaala kanatti karaan magaalotaa leenii hedduu qaba mootummaa. Leenii 4-5 qaba. Warri konkolaachistoota itti fayyadama leenii isa irratti xiqqoo rakkina qabu. Inni immoo tiraafik konjekshinii giseen uumuun argaa. Isarratti xiqqoo odoo diraayivaroonnis xiyyeeffannootti godhanii jedha. Reesturaantii tokko hoggaa deemne kaffaltii baankii hunda fudhatanii xiqqoo haalli kaffaltii isaanii odoo moodernaayis ta'ee turistoonni onlaayinii akka biyya alaa kanatti kireedit kaardi siistemiinis odoo eegalee. Dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota Hambaa waggoota dheeraaf jiraachaa yaaddoo biyya isaanii qaban yeroon fuula gara kana deebifatanii fi biyya ofii misoomsan amma akka ta'es eera dargaggoo Haileen. Dhalattoota akka koo waggaa hedduu biyya alaa turanii biyya isaanii hin deebineefis deebi'uudhaaf hawwaa jedhan koottaa laallaa magaalli keessan bareeddee asitti biyya keessanittis hojjechuu yaalaa hin jedhan. Anis achi deebi'ee yoomni invest godhee biyya kanatti deebi'een bakka muddamaa jira jarjaraa jira jechuudha.